yeroo waraanatti mammaaksi tokko akkas jechuun barsiisa. Gaara guddaa yommuu rukutu kufuu akka danda'u mirkaneeffadhu. Yeroo baay'ee waraanni milkaa'inaan kan jalqabu yoo ta'u, karoorri baay'ee ariifataa fi murteessaa ta'e bocuuf amantaa cimaa qaba. Jalqaba waraana kanaatti amantaa suni hooggansaa fi ejjennoo waraana Israa'el biratti ifa ta'e mul'ateera. Keessumaa deeggarsa guutuu fi qindoomina Doonaald Tiraamp argame biratti ejjennoon suni garuu salphaa fi jajabeessa ture. Kunis waraana saffisaa gaggeessu madaallii olaantummaa Israa'el baha giddu galeessaa keessatti mirkaneessuun humna cimaa Iraan gadi buusuuf kan kaayeffate ture. Yaa ta'u malee guyyoota 30 booda miirri to'annoo suni akka yeroo tokko fakkaatutti jabaa miti. Ofitti amanamummaan jalqabaa suuta waa walxaxaa fi balaa guddaa qabuun bakka bu'eera. Israa'el keessatti haasofni jijjiiramuu eegaleera. Wanti yeroo tokko daandii injifannoo ifa ta'e fakkaachaa ture amma miira mo'amuutiin bakka bu'eera. Hoogganaa yeroo tokko injifannoo guutuu leellisaa ture Beniyaamin Netanyahuun haamilee cabaniiru. Gaazexaan Israa'el Yoodit jedhamu iccitii wallabdee dhaabbata nageenya keessatti muudachaa jiru saaxileera. Keessumattuu walitti bu'iinsi Netanyahu fi hoogganaa Mossad David Barnaa gidduu jiru hammaachuun keessoo Israa'el raaseera. Tilmaamni ijoon waraana kana duuba jiru mormii keessa akka jiru ifatti agarsiiseera. Tilmaamni dogoggoraa Iraan keessoon tasgabbii dhabuu dandeessi dhiibbaa jalatti kufuu dandeessi jedhamee eegamaa ture karaa isaa jijjiiruun godoo Teel Aviv seeneera. Iraan kufuu mannaa yaadni suni murtii hamaa tooftaa dogoggoraa shallagame ta'uu agarsiiseera. Yeroo waraanatti mammaaksi tokko akkas jechuun barsiisa. Gaara guddaa yommuu rukutu kufuu akka danda'u mirkaneeffadhu. Haala kana keessatti Iraan hin kufne. Rifaatuu jalqabaa xuuxuun deebii cimaa kenniteetti. Haloo ba'uun itti fufiinsa qabu haala Israa'el tilmaamtee ol ta'uun humni ittisaa ishee yeroo tokko gaachana cimaa jedhamaa ture. Harka kennachuun akka jilbiiffatu dirqisiiseera. Kun immoo maalummaa waraanaa jijjiiruun jireenya guyyaa guyyaa Israa'el keessatti dhiibbaa dhugaa itti fufiinsa qabu ta'eera. Namoonni nagaa irra deddeebiin hojii idilee fi gaaddisaa tattamaa gidduutti socho'aa kan jiran yoo ta'u, ulfaatinni xiinsammuu akeekkachiisa saayiranii yeroo hunda miidheera. Abiddi ati diina keef qabsiistu mana kee gubuu danda'a. Iraan yeroo waraanni marsaa dheeraa fi cimaa ta'e seenutti to'annoo mallatteessiteetti. Waraanni kuni kana booda haleellaa fi haloo ba'uu qofa osoo hin taane yeroo ammaa akkaataa waraana fi yoom akka xumuramu to'achuun barbaachisaa ta'eera. Waraanni kuni marsaa gadi fagoo fi balaa ta'etti yeroo ce'u Iraan ergaa tarsiimoo cimaa ta'e dabarsiteetti. Leetanaal Koloneel Ibraahim Zolbaagaarii ajajaa waraana giddu galeessaa Iraan bakka bu'uun akka dubbatanitti bu'aa waraana kanaa kan murteessu Waashingten yookaan Teel Aviv osoo hin taane Teheraan mataa ishee akka taate himaniiru. Ibsi isaanii kun dhiibbaa Doonaald Tiraamp irraa dhufu kan mormuufi Iraan furmaata ariifataa osoo hin taane waraana yeroo dheeraaf qophaa'aa akka jirtu kan agarsiisudha. Kunis maalummaa wallabdee kanaaf jijjiirama gadi fagoo kan calaqqisiisudha. Iraan kana booda haleellaaf deebii kennuu qofa osoo hin taane tarkaanfii waraana bocuutti of dhiyeessiteetti. Sababni isaas tooftaa injifannoo battalaa irratti xiyyeeffachuu osoo hin taane obsaa fi to'annoo hammaachuu danda'u hundaaf yaadachiisteetti. Yeroo wallabdee keessatti mammaaksi tokko akkas jechuun barsiisa. Namni dhugaa dubbii to'atu hiika waraanaa to'ata. Karaa hedduudhaan Iraan gahee sana hirmaachuuf yaalaa jirti. Kanuma waliin dirree waraanaa guddachuun itti fufeera. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa hojii waadaa dhugaa afur jedhee waamu jalatti haleellaa haaraa labsuun kunis rukuttaa marsaa 87ffaa ta'uu ibseera. Akka ibsi Iraan jedhutti misaayilonni baalaastikii fi dirooniin buufataalee Ameerikaa fi iddoowwan waraana Israa'el naannoo teessuma lafaa bal'aa ta'e irratti xiyyeeffataniiru. Bakkeewwan akka Haifaa, Teel Aviv fi naannoo tarsiimoo biroo barbadeessaniiru. Haleellaan wiirtuuwwan ajajaa dhaabbilee diroonii fi wiirtuuwwan loojistikii irratti taasifamu dandeettii ofirraa ittisuu Israa'el rakkoo keessa galcheera.